kabajamtoota hordoftoota yuutuubii chaanaalii yuutuubii kiyyaa akkam nagaa jirtanii galannaa ga'u anilleen fayyaadha. Har'a wanta haaraa isinii fidee dhufe wanti kun waa'ee ulfaa fi rakkoolee ulfaan wal qabatanii sanaan duratti kabajamtoota keenya informationii haaraa akka isin ga'u yuutuubii kiyya Diidaa Tube jedhama. Diidaa Tube kanarratti sabskraayibii sheerii fi laayikii gochuusaa kan irraanfanne waa'ee ulfaa fi rakkoolee ulfaan wal qabatan keessaa malli ittiin ulfaa ittisnu jechuudha. Tokkoffaan lilmoo waraannachuudhani. Lilmoo waraannachuun kun maqaan isaa Depo-Provera jedhama. Miligiraama 150 of keessaa qaba. Malli ittisa ulfaa kun hormoonii piroojestiroonii miligiraama 150 irraa kan qophaa'u yoo ta'e ji'a sadiin fudhatamuun ulfaa kan ittisuu fi faayidaaleewwan biroof kan ooludha. Depo-Proveraan biyya keenya keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti kan fayyadamuu fi beekamtii guddaa kan qabudha. Inni biraallee malli kun ulfa parsantii 99 oliin kan ittisuu fi ulfaan alatti dhukkuboota garaagaraa ittisuunif akkasumas fiduun ni beekama. Fakkeenyaaf dubartootni mala kana fayyadamuu hin dandeenye eenyufaa yoo jennu immoo dubartoota marsaan laguu isaanii dhaabbataa hin taane Ingiliffaan irregular menstruation jedhama. Inni biraallee dubartoota qaama hormaata isaanii keessaa dhiigni dhangala'u, dubartoota kaansarii harmaa qaban, dubartoota dhukkuba tiruu qaban, dhukkuba tiruullee yoo qaba inni kunillee gaarii miti jechuudha. Dubartoota ulfaatinni qaama isaanii kiloogiraama 80 haga 90 ol ta'e isaanillee fudhachuun qaban jechuudha. Dubartoota dhukkuba hir'ina rukkuna lafee qaban isaanillee fudhachuun qabanii. Inni biraa immoo jechuudha miidhaaliiwwan isaa garuu yeroo gara yerootti ni badu yookaan ni hir'atu. Marsaa laguu jeequu baay'isuu yookaan guutummaatti ni dhabuudha. Ulfaatina qaamaa dabaluudha. Miidhaan marfee yookaan immoo limmoo kana yoo waraannatanii booda jechuudha. Ulfaatinni keenya ni dabala jechuudha. Ulfaatinni qaama dubartootaa ni dabala jechuudha. Fedhii wal qunnamtii saalaallee ni hir'ata jechuudha. Yeroo barbaadanitti ulfaa'uu dadhabuu ji'a haga 10 dhiiga keessa turuu danda'a. Hir'ina dhiigaaf nama saaxilu ol deddeebisa akka inni hoqqisiisa jechuudha. Wanta akkanaa kun ni deddeebi'a jechuudha. Dhukkubbi garaan isaanillee ni bokoka garaan isaanii ni dhukkuba jechuudha. Inni biraallee dadhabiinsa qaamni isaanillee ni dadhabaa jechuudha. Dhukkuboota walqunnamtii saalaa ittisuu dhabu rukkina lafee qaama keenya hir'isuun akka salphaatti cabiinsa lafeef nama saaxilu keessatti waggaa 2 fi isa ol yeroo fayyadaman akkana ta'e jechuudha. Kansariin harmaa akka namatti hammaatu gochuu fi kanneen biroollee akka miidhaa akkanaa ni fida jechuudha. Faayidaa immoo hin qaba. Marfee kana waraannanne yookaan immoo poostipilii jennaatiree afaan Ingiliffaatiin. Isa kana yoo fudhanne faayidaa qaba. Faayidaan kun maalidha? Ulfa parsantii 99 fi isaa oliin ni ittisa. Carraa kaansarii gadaamessaan qabamu ni xiqqeessa. Mala salphaa yeroo fi qarshii qusatuudhaan kanallee ni hir'isa jechuudha. Ulfa walirraa butuuf yookaan rakkoolee ulfaan wal qabatan ittisuuf ni oola. Akkuma fudhatameen hojii ni eegala jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf poostipilii sanillee akkasuma immoo gogaa kee jalattillee kan amma awwaalamu sun yoo fudhatte jechuudha. Yeruma fudhatte sanitti hojii jalqaba jechuudha. Inni biraa rakkoolee hormoonii istiroojiinii waliin wal qabatan hin eegamu hin qabu. Qorannoon ulfaa erga taasisameen booda yeroo kamittuu ni fudhatama jechuudha. Yeroo kamittuu fudhachuu dandeessaa jechuudha. Yeroo akkamii fudhatamuu qaba yoo jennullee jechuudha. Dubartoonni jechuudha. Kana beekuu qabdan dubartoota keenya jechuudha. Lammiilee keenya kana beekuu qabdanii yeroo akkamii fudhatamuu danda'a. Inni tokkoffaa laguun erga dhufee guyyaa 7 keessatti fudhachuu qabda. Mala kan biroo yeroo dhabanitti yeruma san fudhachuu qabanii. Ulfa baasanii guyyaa 12 keessatti fudhachuu qaban jechuudha. Ulfa baasanii guyyaa 12 keessatti. Erga daaniin booda torbee 4 booda hanga torban 4tti laguunis hin dhufu. Harmis ulfaa
ni ittisa jechuudha. Kabajamtoota keenya jechuudha. Informationiin kun ispeeshaalii dubartoota keenyaaf baay'ee fayyada waan ta'eef kana dhaga'uu qabdanii kana jechuudha dhageessanii jechuudha barumsarra ooluu qabdan jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya warra har'a waa'ee ulfaan fi rakkoolee ulfaan wal qabatan kanuma waan ta'eef jechuudha. Akkuma kana dubbastanii fixanitti jechuudha. Sabiskiraayibii sheerii gochuudhaan jechuudha informatiinii haaraa informatiinii ho'aasaa narraa argachuu dandeessanii nagaan naa jedha torbee gaarii isinii haa ta'u.